falmaan uummata Oromoo woboon zoonii kibba bahaa fi zoonii giddu galeessaa tarkaanfii akka amboonsaa diina irratti fudhachuun du'aaf madoon adabuun beekameera. Oromiyyiiwwan kibba bahaa Cibraan Jaalladhii Gammadaa itti fufiinsaan bobbaa Irbuu Shinnigaa milkeessuuf bobba'een aanaa Adaamii Tulloo Jiddoo Kombolchaa magaalaa Hoyituu keessatti waaree booda sa'a 11:32 kaasee hanga galgala sa'aatii 1:11tti mooraa ishee keessatti diina du'aaf madoon adabee jira. Tarkaanfii guyyaa dheengaddaa Hagayya 15 2024 gootichi Abdiisaa Woboon diina yeroo dheeraaf hawaasa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun hidhaa ajjeesaa fi qabeenyaa isaa barbadeessaa turte bulchiinsa magaalaa Hoyituutti mooraa ishee keessatti itti marsuun fudhateen loltoota PP 23 ajjeesuun 19 madeesse AKM2 hidhannoo guutuu wajjin irraa yoo hiiku qophiilee waraanaa hedduus booji'uun onaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Loltoonni hafte lola kana baaraguun magaalicha gadi dakkisanii mana uummataa keessaa dhokochaa fi hedduun achi buuteen ishees dhabamuun beekamee jira. Tarkaanfii woboon fudhatamu jabaatee itti fufuun irreef gaachanni uummata Oromoo woboon itti fufiinsa bobbaa Irbuu Shinnigaan tarkaanfii laalessaa dugaleessa Oromiyaa bakkoota adda addaatti fudhatu jabeessee jira. Haaluma kanaan jajjabee woboo zoonii giddu galeessaa godina lixa Shaggar aanaa Bunaa Gindabarat ganda Waleensuu keessatti waraana faashistii PP uummata saamuuf bobbaate irratti dheengaddaa Hagayya 15 attee itti hidhuun tarkaanfii laalessaa fudhateen 28 battalatti irraa yoo ajjeesu 32 madoon geggeessuun kan irraa hafte fiigichaan gara magaalaa Alaaxeetti deebitee jiraachuun barameera. Lolli woboon taasisu hanga bilisummaatti gadaa xumura gabrummaatti injifannoon uummata Oromoof. Godin Kibilicha garaana bachoo keessa mancaatiin qabeenyi uummataa loltoo sirnichaan raawwatan Jaalir Burugaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessi. Gara jabina hamaa daangaa hin qabne akkasumas tuffii uummata Oromoo irraa qaban ifaan ifatti mul'isuun kaabinoonnii fi loltoonni teessoo barcuma biyyee madeeguuf uummatatti bobbaafaman guyyuu gochoonni isaan dalagan kan uummaticha abdii kutachiisuu fi egeree isaaniif yaaddoo ta'edha. Hawaasa nagaa siyaasa keessaa hin qabnee fi hojii qonnaan jiraatan kaabinoonni uummaticha keessaa garaa isaaniif muudaman namoota sabboonummaa qaban sobanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduun mancaatii qabeenyaa hanga lubbuu balleessuutti irratti raawwachaa jiru. Gochi fokkisaan mancaatii qabeenyaa fi lubbuu namaa galaafachuu aadeffate kun godina kibba lixa Shaggar aanaa Bachoo ganda Simbirroo Cirrachaa fi ganda Sooddoo Liiban keessatti Hagayya 12 haga 13tti mannii fi qabeenyi mana keessaa guutummaatti namoota maqaan isaanii Alamuu Miidhagsaa fi Qalbeessaa Gaggabsaa jedhaman jalaa loltoota PP'n guutuun isaa manca'eera. Akka jiraataa ganda sanaa ONN dubbise tokko jedhetti namoonni kunneen akkuma hawaasa kamittuu namoota qotatee jiraatudha jechuun addatti hawaasa ganda sanaa keessaa wanti isaan qofaatti woboo deeggaran hin jiru jechuun dubbate. Gochi badii kun ta'ee jedhamee itti yaadamee sabboonummaa isaanii fi jaallatamummaa hawaasa biratti qabaniif jiruuf jireenya isaanii balleessuuf akkasumas namoota biroo ittiin sodaachisuuf akka ta'e himeera. Itti dabaluunis namoonni kunneen balleessaa erga qabaatanii seeraan gaafatamuu osoo qabanii akkuma deemaa dhufaniin ibidda itti qabsiisan kun ammoo heerrii fi seerri impaarattii keessaa illee hin eeyyamu ture jechuun naazummaa biyyee madoo ONN'f himeera. Godin Bawallaggaan Aleeqa Tullachaa dararaa fi garmalee jabaatee jiraachuun dhaga'ame. Jaalur gufa diina bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessa. Gidiraan uummanni Oromoo impaayiratti keessatti argaa jiru gurraan dhaga'uuf kan nama suukanneessu ta'uu itti fufuun hawaasni baroota dheeraa horsiisa loonii qonnaa fi oomisha adda addaa hojjechuun maatii isaanii jiraachisan har'a garuu nyaatanii buluun itti ulfaatee qaala'insa jireenyaan osoo hiraarfamaa jiranii dabalataan waraanni faashistii PP itti bobba'uun qe'ee isaanii irratti adamsuun hidhanii rakkoo diinagdee hawaasummaa fi qoor-qalbii irratti uumaa jiru. Bifuma kanaanis godina Wallaggaa aanaa Aleeqa Tullachaatti waraanni faashistii PP ji'oota lamaan darban keessa gara ganda Waamaa Siifaa jedhamutti sochii maqaa sakatta'aa woboon taasisan irratti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii hadhaawaa irratti fudhachuun du'aa fi madoon adabuu hordofee gara jabeeyyiin bilchiginnaa ammoo waraana keenya woboon ajjeese irraa meeshaa eegtanii woboof geessitan jechuun namoota jumlaan hidhanii hiraarsaa akka jiran beekameera. Namoonni akka isaanii malee ganda Waamaa Siifaa irraa hidhaman danuu yoo ta'u muraasni maqaan isaanii Nugee Alamaayyuu Haayiluu Waaqumaa Iyyalee Abarraa Haayiluu Tolsaa fi kanneen biraan alaamaa ta'een keessa magaalichaatti hidhamanii hiraarfamaa akka jiran jiraattotni ONN'tti himaniiru. Godilli Wallaggaan alatti waraanni PP maanguddoo tokkaaf suukanneessa seen ajjeesuun dhaga'ame.
Jaala Caaluu Roobaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Dhiiga ilmaan Oromoo sooratee kan jiraatu waraanni nama nyaataa Impaayera Itoophiyaa goleewwan Oromiyaa mara keessatti duula daguugaa sanyii saba Oromoo irratti geggeessu jabeessee jira. Haaluma kanaan gaafa hagayya 8/2024 waraanni bilisiginnaa godina lixa Wallaggaa aanaa Lataasibuu ganda waliin taatee warra jirruu jedhamutti abbaa maatii kan ta'e nama maqaan isaa obbo Badhaasaa Kinfuu jedhamu mana hidhaatii baasuun badii tokko malee Oromummaa isaa qofaaf rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen ONM itti himan. Akka maddeen keenya himanitti yeroo sanatti reeffa nama kanaa maatii isaa dhorkachuun maatii isaa doorsisanii ari'anii turan jechuun kan dubbatanii fi gocha suukanneessaa waraanni Kolonel Abiyyi Ahmediin bobbaafaman guyyaa guyyaan irratti raawwachaa oolaniin hiraarfamaa jiraachuu jiraattonni gandicha ONM itti himaniiru. Aanicha keessatti rakkoowwan wal fakkaatoon hedduun yeroo gara yerootti irra deddeebiin mudachaa kan jiru ta'uunis ibsame jira. Godilli Tarargee Aanaa Ciroo keessa waraanni gooleessaan Impaayera Itoophiyaa man jiraatu tokko gubuun dhaga'ame. Guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeesse. Murni gabroomsaan maqaa uummata Oromoo aangoo qaba. Qabsoo qeerroof qarreen meeqitti dhabam. Kan lafeef dhiigni hedduun itti dhangala'e butuun aangoo bilisiginnaa kan dura caalaatti uummata cunqursaan meessuun qa'eef qabeen jiraattota gaafii tokko malee gubuu saamuuf namoota ajjeesaa jiraachuutti fufan. Haaluma kanaan lixa Tarargee Aanaa Ciroo Haradda Sheek Adam keessatti hagayya 16/2024 waraanni sirnichatti bobba'uun mana obbo Abdallahi Madargaa kan jedhamu qabeenya manicha keessa turu waliin ibidditti qabsiisuun gubanii barbadeessanii jiraachuu maddeen keenya gamasii har'aatti biyyoolessa Oromiyaa feeran. Haradda Sheek Adam keessa man jireenya qorqoorroo qabeenya manicha keessa tokko keessan fudhatan tiksitoonni Impaayera Itoophiyaa motor bishaanii tokko kan qarshii 100 waliin man keessa gubuuf qabeenyi man keessa gubatu walumaa gala qarshii 300 olii kan tilmaamam ta'uun barama. Kan malee soolaarii qotee bultoonni manneen gubbarra qaban manneen hundi deemuun irra fudhachaa kan turan ta'uu maddeen aanicha dabaluun himan. Garuu deesqiin biyya larra arganne yoo dabar aleella Israa'el yeroo dhiyoo Libaanoos irra raawwatte yoo xiqqaate namoonni ajjeefaman. Jaalboora addunyaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessa. Kibba Libaanos magaalaa Nabaatiyyeetti aleellaa qilleensaa Israa'el gamoo mana jireenyaa irratti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 6 ministeerri fayyaa Libaanos beeksiseera. Ministeerri fayyaa Sanbataarraa ganama akka beeksisetti aleellaa humnoota Israa'el yeroo dhiyootti raawwatameen namoonni 3 akka malee madaa'aniiru jedhe. Miidiyaaleen Libaanos aleellaa kanaan lakkoofsi namoota 8 du'anii olaanaa ta'uu gabaasanis garuu lakkoofsi sun of danda'ee mirkanaa'uu hin dandeenye. Aleellaan kun kan raawwatame gareen hidhatee Hezbollaan Libaanos erga gareen Faalisxiin kun onkololeessa 7 kibba Israa'el irratti aleellaa raawwatee fi waraana Israa'el Gaazaa irratti raawwatteen booda humnoota Israa'el waliin guyyaa guyyaatti jechuun ni danda'ama dhukaasa geggeessuun michummaa Hamaas agarsiisaa jira. Hezbollaan akkuma Iraan ajjechaa hoogganaa siyaasaa Hamaas Ismaa'eel Aaniyyee Teheraan keessatti raawwatameef haaloo ba'uuf waadaa galeera. Gareen kun aleellaa humnoota Israa'el kaaba Israa'el jiran irratti raawwatu kan dhaabuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa qofa ta'uu irra deddeebi'ee dubbataa ture. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun biyyi isaanii ittisaafis ta'e aleellaaf qophaa'uu fi Hezbollaa fi Iraan irraa of ittisuuf kutannoo akka qabdu dubbataniiru. Garuu Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu Gaazaa irratti akka waliigaltu dhiibbaan irratti taasifamaa ture. Kunis waraana bal'aa Libaanosii fi Teheraan hirmaachisu hambisuu hin oolu jechuun Aljaziiraan gabaase. Sabboontonni ilmaan Oromoo irree fi gaachana sabaa kan ta'e woboo biyya keessaa fi alaan diinagdeen jabeessuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan qaqaaliiwwan ilmaan Oromoo waldaa shanan gadaa Oromoo jalatti mannee fi jaarmiyaa garaagaraatiin gurmaa'anii woboo tumsaa jiran keessaa mannee injifannoo woboo jalatti kan gurmaa'an marsaa 24ffaaf qarshii Impaayera Itoophiyaa 23,240 woboof arjoomanii jiru. Sabboontonni ilmaan Oromoo mannee sooressa jaarraa abbaa gadaa jalatti gurmaa'an marsaa 12ffaaf qarshii Impaayera Itoophiyaa 14,070 woboof galii godhanii jiran. Gumaachi abaa woboof taasifamu cimee kan itti fufee jiru yoo ta'u sabboontuun sabaa Jaal Hawwinee bilisummaa qabsoo bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf waadaa galteetti akkuma waadaa ishee marsaa 8ffaa doolaara Ameerikaa 200 woboo wabii sabaan geessee jirti. Gareewwan mannee gaachana Oromiyaa damee gimbii jalatti gurmaa'anii jiran marsaa 19ffaaf qarshii 15,000
5,700 walitti qabuun woboof galii taasisanii jiru. Kunis garee abbaa seenaa irraa qarshii 9,000, garee tolee irraa qarshii 3,000, garee faajii gootaa irraa qarshii 2,100 fi garee faana jaalbattee urgeessaa irraa immoo qarshii 1,100 gumaachanii jiru jechuun gabaasa ajajaan olaanaa ABO woboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galanni keessan bilisummaa sabichaa haa ta'u ittiin jenna. Horaa bulaa deebanaa, injifannoon uummata Oromoof.